gaafii jajjabduuf gaafachuu dandeenyu beeytee Geetaachoo Raddaafaan yoo dhugatti arra jaarmee siyaasaa cimaa ta'anii as bahanii hawayyaanii mo'achuu danda'an taate waraanni TDF dhaatis karaa yaa'uun as bahee Dabratsiyoon beeytee likkitti galchuu danda'u taate dhiiroo keenya kunoo alaagaluu maaltu isaan qisee gagaafiif dandeessee jechuudha. Maqmaqsi Oromoodhaa immoo namni sadii sangaa wanni sa'aa kufe ol kaasuun dadhabuu jaa maqmaqsa beekadha. Yoo tokko keessaa nyaachuu kajeele malee. Eebetee sa'aa miilli cabee kufe namni sadii wal ol kaasuu waan dadhabuu jechuudha. Yoo tokko beekte keessaa nyaachuu kajeele malee. I think anu hubatan na fakkaata dhimmiga gama beeytee Tigraay jiru kana yeroo ammaa tana keessatti gara Eritreeyaatti waan ani sadi ibsine keessa Yemaana Gabremasqal ammoo beeytee waan amma deemaa jiru kanarratti dubbachaa jira. Okay, Similit Partida. Khani Salamawi. Aye ulfadu gala to Madero. Jal Lugomsa. Jal aye ulfadu gala to biyenne. Inna watan fakata. So political one finfinne keessatti ammas adeegaan teessoo ta'anii turani teessoo sirriitti illee wal arkan amma Geetaachoo fi Saadiqaan wal tanaababuu danda'uun beekalu there's something missing beete vitamin deficiency Oromoon qabdu kana naangalini jechuudha dhiiroo wahii jira jechuudha tanyaanurra amma waan nyaachuun qabne nyaachaa jirra beekada takkaama waan nyaachuun qabne nyaanne na fakkaata akkitti beetee sistemni keenya ecosystemni sammuu keenyaatti hojjetu takkaa gabrummaan tun hedduu damage nama gooti loojika irraa fagaannee na fakkaata jechuudha loojika irraa fagaannee Geetaachoo Raddaadha akkamitti tapha irraa kana keessatti hulluqee oftee bahaa jiraadha. Saadiqaanoo akkamitti hulluqee as bahaa jira. Oromoo mee jarri kun akkatti siyaasaa taphachuu jiru haalaallu jechuudha. Wanni guddoon isaan godhan maal ogaanne rakkoon qabsoo Oromoodhaa aqiidaasii rakkoo. Jalqaba irraa. Hartakkaan Oromiyaa barbaadde hartakkaan Itoophiyaa si barbaadde jechuudha. Rakkummaan siyaasaa Oromoo qabsoo Oromoodhaa maal ogaanaan jettan Arab lame. From beginning. Ilaa irraatu jechuudha. Baaba biraa haadhuu keessatti nagalchina malee waan kalaaritiidhaan qaba wannummaan addunyaa nu gargaaru feeneefu waan nu feenu san hin beekne jechuudha addunyaa. Waan nu feenu sani I don't know. Ummanni Oromoo silaa ni beeka waan fedhu. Waan Oromoon barbaaddu sani no jaarmanii keenya kiliilii lafan keenya jechuudha. Namni oggaa ganama lafaa ka'e namni aqiidaan isaa sirriin ta'e ka ibaadaan isaa maqbuulan taatu jechuudha. Rabbiin tokkoosi lamaasi gaafgaafii sadii yoo jette akkasiin duba gaa subii salaattee aqiidaa san gubbatti subii salaattee zuurii salaattee asrii fi maqribaa fi shaayoo salaattee sadaqaat hajjiis ramadaana kan hunda soomanaas yoo goote egaa aqiidaan ta'e baddee bu'uura baddee ibaadaan ta'e maqbuula ta'uu hin dandeessu. Siyaasaan teenya siyaasa aqiidaan isii baddee jechuudha. Siyaasaa bu'uurri isii bade. Maaliif Arab lame jalqaba kanoo jechuudha. Kun rakkina nutti uumaadha. Amma wanni haa fudhannu Geetaachoo fi Saadiqaan fa'aa fudhannu. Ogguma lafa kaan wanni takkitti dura akka gaarii lafa kaayan maali? Distinction lafa kaayatanii bara. Nuti TPLF wajjin hin jirru baana ijaani bara. Nuti TPLFis beeti akkatti Dabratsiyoon deemaa jiru kun nuun taane oba siyaasaa Oromoo akkas taati jechuudha. Nuti TPLF meelaala
qajeelaa fudhadhu qajeelaa Mardaasaadhaa jaal daawwatii isaa fudhadhu jettanii jaal Galaasaa Dilboo fudhadhu jaal Jaarraa Abbaa Nagayaa fudhadhu wajjin jiranii bara hundinuu immoo ani abaa ofiin ja'anii jechuudha. Pointi keessanii gala namni waan tokko gaa keessaa bee guutuma keessaa baa jechuudha. Yoo keessa taa'es guutuma keessa taa'a. Jarri kun hogguma dura TPLF irraa bahanu hin feenuu jaanii bara. Even mootummaan PPdhaa Geetaachoo Raddaadhaa akka beetee maquma TPLF kana deemeef galmeessu feetee jechuudha. Ni didan. Maaliif hoggaanne namni namni waa lama gabbaru gutakkatti. Ani TPLF isaan TPLF jechuun ka confusion uumti malee clarity fiduu hin dandeessu jechuudha. Ni didan maal jaan lakki maqaa fi isaan mataa fi maqaas bikoo takkatti dhiisanii fi waan ifii takkaan as baatanii jechuudha. Waan ifii takkaan if danda'anii as baatan. Lammaffaa ejjennoon isaanii waa'ee TPLF irratti yeroo ammaa tana keessa namni irraa konfistee jira. Taak lammaffaa waa'ee faannoodhaa too toorma sanuun bahanii jechuudha. Waa'ee shaabiyaa too kiliili shaabiyaan akka adawwii taate lafa kaanii jechuudha. Sogaa waan sadeen kanarratti beetee qulqulluminaan as boontuni laafireejii siyaasaa taatee fiiti Abiyyi irraa risoorsii itti fudhatanii tapha kana gaggeeffachuu danda'anidha. Namni yoo aqiidaan isaa dirree taate nama isaa tumsuun dhabuu jechuudha. Ibargaa yoo Rabbi citte waman yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuhu da badubbiin clarity da jaran. Maal jaa Waaqayyoon nama natti cite anaatu beetee waardiyaa dhaabbataa fi jaa. Nama nagargaasifate anaatu waardiyaa dhaabbataa fi anuun hin gaafidha. Namni yoo beetee Oromiyaa jenne Oromiyaa cinne yoo Oromoo jenne Oromootti cinne wal keessa makuu dhiifne asiinis beetee asiinis Itoophiyaa asiinis Oromiyaa asiis faannoo kajeelaa asiis shaabiyaa kajeelaa asiis wayyaanee kajeelaa ummata Oromootiif bu'aa buufnaan aqiidaan bocolomtuun akkanaatuni tooma beetee namaa fi Rabbi biratti illee tumsan hanqisiifte jechuudha. Akka nutu waliin tumsine akka nutu wal biraan dhaabbanne ambitiisa beetee akka nu biraan dhaabbanne godhan. Gaafa 1991 London walin dhufne abara when eju Herman Colin wohuma nuftifeen wallaalee khotee bar wohuma nuftifeen wallaaleeti booda irra deddeebee cinqinaani anin qophoonee jeeni bar akkas jeeni ni beechi nutin qophoonee jeeni akkamitti jaarmeeni beetee amata 17 amata 18 amata diidam 91 dura jaarmeeni amata diidam qabsaawaa ture. Ilmaatu amata diidam ila mountain yooka beetee jaaraan himatutte. Badhaloota irratti waliin galuu jechuudha. Haan 69 jaarame sinja. Haan beetee 73 sinja. Oggaa fadhes 76 sinja. Mee walnummaa dhiisa ideoloojii cimtuuf jabduu dhiisi bareesdee isaatu shaama abbaa sadiin kabajaa fi jechuudha. Era walote loki wo khana mitumrisa shantami sadi sinje wa sadarka seratu walingallo echoy enyu umefe esetu umeratu walingallo. Why? Always aqidan tenya beete borote jitti seena dhugaadha beete talafa wala fakayatu ndandenye jalqaban beete marto beete dhaabbata tiine odoo beete odoo fiinu hidhanne odoo fiinu nurraa buute abaan noobatta dhimee takka takka dhahanna dhiroo hin dogoggore sirraa dhaabbadhu jechuudha yoo saniin taasisii dhiifnaa jechuudha. Wanni kanarraa dubbachuun nu barbaachisuufi warri kaabaa warri nu caalaniin hoggaa waa uuman wanni isaan dura lafa kaayyatan dogogwaa takkallee asii fi achi godhanii jechuudha. Asii fi achi godhan. Arra Geetaachoon maal yoo nu jaan nu hundaatu afaan tokko hin beekna. Saadiqaan maal yoo nu jaan ni beekna jechuudha. Jara keenyoo
وجاري خيجي بكون تجرا يتشوي بكون تجرا أبي براتي سيسانو أغرتا فانو براتي سني أغرتا شابيا براتي سني أغرتا وياني براتي سني أغرتا ورا توبيا جو براتي سني أغرتا ورا أوغا أوروميا جانمو نمني إسام ملي أوروميا جونواتو جورس نيلو لانيو أكا خيجي تومت استيدو باتو سنجان نو ميلا لمانك أواف بكلام نابتو بانوتي ميلا لمانك أبنا بكشاني فجاد أبنا خون بيتك credibility نورا هم كسي تخيط 1992 هرمان كولين 1991 وهما نوفين واللالتي في الرابيتي ورق أباي خني ورق أبايو إساياسين إليتريان فدا ديماتيس أتو مالفيت إثيوبيان فدا أتو مالفيت وان فدوسان هما تشو ددبي وان فتوسن والله سيني شاب ماس وياني وجين قوبتشيسه والدواني شابيا بركوتي ماس ولي قال وكم تكادرمانو بيته ديدي هنفدو جي الترا دكه سلاچرا قبسو يلقبل تكا يچوي always نوتي بيته بك سبات قبنو يچوي سبات قبن نومو دينا ينبرا قال وغا غرغا سبر بانوس هاي غافا وني تادچر امت جام بودا هنن لي هدف امت جام بودا هناسي تيرا بودا هنا انو ما خبر غفلني ما خبر بر يرو ميك تاي ددبه چوي نوجي دبنتن يساغلو ددبتي دبنتن إساقلو ددبتي كليلي مال فلاني خجو أورمون دي وبيتي أماني أورمو بلا مكا كونفيجين يجرو كونفيجين أمت أورمو بلا نجرو إنجو بلا جرا أقولو تخيني بلا جارمو تخيني بلا قبابنان هوغا أكما بيتي وري بيتي نبودا دفخوني نبراون كتنين دوغا بيتي شكا جراتو ودونو تكالتي غماناتي بكاميكا تركمنو ورك بيتي جيتاچو دا ورك بو جارمني خليسات على تخوني سياسة توبيا خيستي بريمير ليغي سياسة توبيا خيستي تبانون چاليني جيبه تگرايو نياتيني هاي سجنتات يتارا سمرت تبرنا أجا كوبي ترفق كاتولي دچانو تنجا واقع كيسانو ترى thank you